ni nama ilmaan kiyyallee guyyaa takkaaf silaa biraa dhabamuu fadhuu miti. Ijoolleetii halku tokkoof yookaan kaan guyyaa takkaaf nama fuula duraaf dhabuu fadhuu miti. Namarraa fagaachuu fadhuu miti jechuudha. Garuu dirqama na oofeetu jira. Fatihaa fi ijoolleetii biyya tana fakkaattu keessatti rakkoo meeqata jirtu keessatti gatee deemuun fadhu waan takka immoo waan asirratti ol beellee dubbachuun feene waa'ee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan hordoftootaa fi daawwattoota kiyya akkam nagee qabdan jirtan baga jiraattan. Anis nin jira kunoo alhamdulillah rabbil alamin as gahee bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyya ta'onni irraa maddite isin bira haa geessu jecha. Kunoo deebi'ee dhufe arraan tana dubbii uumama irraan haasa'uu deebi'ee. Kunoo akkuma gurbaan kalee siin dubbisiisaa yeroo inni deebi'u naan jee naafillee hin deebisne garuu waan ajaa'ibaa tokkoon arkee bahar dhugumaan karaa deemu jira. Hordoftaaf daawwattoota kiyya dhugumaan karaa deemu jira bahar. Akkuma naan jee mucuma guyyaa duraa akkasitti Fatihaa fi Baaruun quba qabdanii bahar bakkee tanatti arkee jee naa himeessan akkasii dhugaan bahar karaa deemu jira. Saniif warraan tana bahariifin dhaamsa dhaamuuf as bahee akkasii abbaa Hamzaa abbaa ilmaan kiyyaa hedduun si kabajaa hedduun si jaaladhaa ni beekta. Garuu rakkoon jirtullee otuma jirtu rakkoon jiraatullee otuma jiraachuu jiru garuu arraan tana jabaattee ta harka si kannistee sun hin beekne. Rakkoon jiraatus jiraachuma jirra alhamdulillah ilmaan keenya keessa teenye ilmaan guddifachuu jirra. Garuu rakkoon hammaattee ani abbaa Hamzaa harka ni kannaa jee yaadeen beeku. Bahar harka ni kannaa jee yaadeen beeku dhugaa rabbi dubbachuuf. Maaliif dhugaa hedduu nu deddeebi'uu jirti. Hedduu fatanamuu jirra garuu alhamdulillah rabbil alamin ahammishii fayyaa qabaannaan waa hundinuu fayyaa dura waa hundarra fayyaa dura. Akkasii kan hunda obsinee walumaan deemu turre garuu har'aan tana rakkoon hammaatteetun ani dhugaa bahar harka kannee rakkoo tana dadhabatee ni deemaa jee takkaa yaadeen beeku dhugaa dubbachuudha. Anaan galiinaan jechuu ture malee takkaa inni bakkee tanaan dhaqaa jee isaa dubbatullee hin dhageenye. Galiinsallee atummaan ijoollee fuudhii galiinaan jechuu ture yeroo hedduu hordoftaaf kabajamtoota kiyya. Garuu har'aan tana abbaan Hamzaa harka kannisiistee rakkoon tun dadhabatee keessaanii deemaa jee dhugaa bahar arra ati karaa deemtu tun anaaf ilmaan kee garaa si jabeessitee amantee adawwii bira nu dhiistee deemuun kee kun hedduu na ajaa'ibse wallaahi. Garuu yoo nagee qabaatte homaatii miti inshaallah kayrumaa fi rabbiin kayrii haa godhu. Arraan tana dhugaadha guyyaa takkaaf ilmaan kee kun nagayaanu wal bira hojiifillee wal bira deemnee hanga ilmaan kee keessatti deebitu hangam takka rakkattee yeroo bilbiltee akka ilmaan kee dubbisu jirtu ni beekaa duraan. Arrammoo garaa si hidhachiistee ilmaan kee keetirraa murattee garaa jabaattee nurraa murattee hangan takka ni turtaa jee yaadeen beeku. Ammas karaa deemuun kee mataa akka ta'e jira dhugumaan. Duraan hedduu waswaasu ture garuu hedduu daawwattoota keenya illee jechuu jirtanii hedduu nama koomentiidhaan Fatihaa bahar taariban deemne takka uummata kanaatu harkaa qabaa bilbila harkaa fuudhee akkasii jechuu jiranii jettanii jirtan. Dhugaanis shakkeetiin ture yeroo bilbila harkaa fudhatee abbaan bilbila hin jiru yeroo naan jiruusan namni bilbila isaa nam tokko kaasuu hin danda'u. Bilbila kiyyaanii amma yoo bira jiraadde bilbila kiyya dhiisee nama biratti gadi hin bahu dhugaa dubbachuudha. San hunda shakkii natti taate garuu akka baharra dubbisuu hin barbaanne naa galte ammaan tana. Maaliif yoo ani dubbisee waa hedduun hojii haasawaa karaa dhiiroo sanillee hin barbaanne namni kun gizee walitti dhaammatu kana namni fagoo deemu jiru garaan hin danda'u saniif jecha dhiisullee hin beeku garuu naa galtee jirti dubbiillee akka bilbila bira jiraatee akka na jalaa kaasuu akka barbaannellee naa galtee jirti. Dhugumaan bahar akka karaa deemu jirullee amma hubadhee jira. Garuu bahar hamtuu keetis hin barbaadu
wallahi hamtuu keetillee hin barbaadu maaliif abbaa ilmaan kiyyaati nagaan hojjettu jira garuu har'aan tana ati garaa jabaattee anaaf ilmaan kee as keessa nu dhiistee rakkoo tana keessa nu dhiistee rakkoon ni dabartii bara rakkoo ilaamaa walumaatti keessuma jirra rabbi nu jiraachisu jira keessatti ilmaan kee nagaan guddifachuu jira garuu har'aan tana garaa jabaattee ilmaan keetiif nallee dhiistee karaa deemtu kun karaa akkami karaan kun barbaada karaa beektu kan kun karaa taarifaa kun waa meeqaatu jira karaa taarifaa kanarra waa meeqaatu jira ni beekta sifaariyaamti ni beekta karabbiin nasiiba tolcheetu baha malee waa meeqaatu jira ni qabamtaa waa hedduu jira kan hunda beekatee deemuu jirta jechuudha murteeffattee saniifuu bahar nagiyaan saniifuu bahar kana hundatuma beektu ibiddatti hin deemin rakkoon rakkuma inshaalla rakkoo keessaanii bahanii bar obsanii keessaanii bahan ilaarraa keessuma hin jirru saniifuu asumatti nu bira deebine rakkoon san hin jiraachuu wayya namni fayyaa qabu waa hundi ni dabarti fayyaa qabaanaa waa hunda keessaanii baata garuu ati irra wayyaa jettee karaa ibiddaa san deemuu jirta san wayyaa miti walumaan teenya rakkoo bal'oo yoo hojii dabarsitee irra wayya ilmaan keenya keessatti saniifuu bahar mana keetitti fi ilmaan kee keessatti ilmaan kee amma abbaan keenya dalagaaf kutee malee waan biraa waan beekan hin jiru jechuudha yeroo amma viidiyoo si waraabu kanaa ijoolleen keenya bira hin jirtu madrasaa jiran madrasaa geesseetti dhufee viidiyoo kana si waraabu jira ijoolleen teetii maal jetti yeroo ati abbaan keessan isin dhiisee taarifa deemee yoo jenne yoo hin jeen maal jetti ni hunjuuni gaanii maaliin jaan ilmaan makluuqa kanatti maaliin jee waan akkanaa hima saniifoo sirriin jirtu if keessa deebii yaadii mana keetitti deebii ilmaan kee keessa wallahi jaalalaan gammachuudhaan yoo rakkoo keessa jiraanii irra wayya alhamdulillah fayyaa nagee qabna yoo waliin asitti waliin akka fedhe rakkoon feete yoo nu dhufte waliin ni baana rakkoo sanillee waliin taaneen ni dabarsiina amma hamtuun ati kan nu dhiistee as keessatti karaa deemu jirtu kanaatu hamtuudha saniitu irra hamtu ibidda deemu jirta nutis waan as keessa jirru duru kottee ta'e eeggatanii asiin alaalachuu jiran baharnuu harkaa qabaa jaaniin alaalachuu jiran bahar ani duraan isaan waatu harkaasi qabaa jetin yaadeniyo ani amma qalbiin tiyyi bakkee miqaan na dhayte duru dhiiroo maqaa isaniin gadda dhiifama jechuu dhufee mana kana keessa wayisi godhe jetin shakkiin na jira ammallee shakkumatti hin jiraani waan amanuun qabure namni fayyaa naga qabu maatii isaa guyyaa lama sadiif ala kabulu yaaddee ka mana keessa deebi'u arraan tana garaa jabaatee garaa jabeenya saneensaa fidate arraan tana garaa jabaatee karaa fagoo saniin deemaa jee maatii isaa fi ilmaan isaa facaasee otuu wamariin takka hin jiraatin yeroo deemu maaliin jaare numan shakkaarrallee ani shakkiin na keessa jirti duruu na jaashan na bilbilee waamee kana daadachuu jira waamee kanaan jechuu jira bahar nu bira jira ijaaluun agartu naan jechuu jira keessi jiru naaf beeka guyyaa afranan kanaan gaati manarraa baatee irraa eegali hanga waan kana dhagee bahar karaa malee deemuu jira naan jennaane waan keessa jiru naaf beeka mataan kun na dha'uu jira yaada keessa takka adawwii isaati harkaa qabaa jeetiin shakkuu jira takka karaa kana akkamiin deemaa ibiddatti akkamiin namni deemaa akka fedhellee ta'u bar namni maatii isaa wajjin rakkatee agabuu bulee jaalalti yoo jiraatte homaati miti waan hundinuu ni dabarti rabbi ni dabarsa waan hin dabarre hin jiru ni beekta baar obsa qabaachuu turtee baraatti anaanuu ilmaan kee fudhadhu ibidda kana keessa ummata kana keessa ummata mujrima adawwiin qaba ilmaan gurraddu galinaan jechuu turtee bar arraan tan akkamitti ilmaan saniif anallee dhiistee as keessatti akkamitti deemta ummata bineensa kana bira nu dhiistee ayyee garuu itti yaadi ammallee itti yaadi tun fagaatiin itti yaadi karaa buutee jirta garuu itti yaadi wallahi booda itti sheenoyta bahar itti sheenoyta waa meeqaa jira karaan kun bar akka yaadanii miti karaan kun waa meeqaa jira ilmaan oromoo obboleeyyan keenya meeqaa dhumu jira kanaa kanarratti meeqaa waa meeqaa mudachuu jira kana hunda ni beeytaa barbaar arra akkamitti qalbiin tun akkamitti amantee karaa kana guuteeti sirri jirta garuu ati
Mee bilbil mana jala kaasi takka naa bilbili mee waa'ee kanarra naa himme yoo nagee qabaatte atumaan. Hordoftaaf daawwattoota kiyya ani yeroo mucaan viidiyoo naa ergu amanuun dadhabe. Dhugumaan bahar karaa bu'ee jira. Har'aan tan akkamitti amanee ilmaan makluuqa ilmaan isaas keessa gatee akkamitti deemaa jechuu kan sanitu hedduu na dhibde. Wallaa kaniin dubbachuu hin dandeenye laagaan kun naqamtee jirti lallabaa keessa mataan kun na dhukkuma wallaahi. Garuu dubbii tanaatu na teessisuu didde. Niin dadhabee daawwattootaaf hordoftoota kiyya. Hedduu qalbiin nararra'u jirti. Saniifuu bahar warreen bahar ummata sanii qabee bilbila ummata saniitu si jalaa kaasu jiraafatee warra jettan bahar nillee hin qabamne alhamdulillah rabbil alamin. Garuu akkuma jeesanitti akka gurbaan naa himee sanitti bahar karaa taariba deemu jira. Bahar kalas muratee nu dhiisee karaa taaribaa deemu jira. Saniifuu viidiyoo kanallee isaaf jechaa waraabe eega deemte sirattuu karaa buute garuu ootuma karaa walakkaan ga'een viidiyoo tiyya sana dhaggeeffadhu ilmaan kee kana yaadadhu. Ilmaan kee bakkee dhistee kana yaadadhu bahar. Takka maatiin keenya jiraattee as keessa maatii keenya biratti deemna. Bakkee jirru kana eenyu as keessa jira eenyu as keessaa qabnaa ni beektaatu sinimu kana. Wal malee maal qabna as keessa. Egaa atu nu dhiistee tana keessa deemte waan hin jiru qabu. Kanaatu waan jettu ji ani wallahi jechuullee hin danda'u hedduu sagaleen naqamtee jirti. Ka abdatan rabbuma garuu rabbii gaditti otuma abdannu rakkoo meeqa waliin otuma dabarsinu har'aan tana eega garaa murattee nu dhiistee deemte. Maaliin jaaree waan hin jota kan qabu inshaallah bismillah rabbi khayrii haa godhu. Hanga viidiyoo biraatti waliin dhufnu har'a hanganumaan jechuu barbaade sagaleen naqamtee jirti. Hanganumaan jechuu barbaade hanga viidiyoo biraatti waliin dhufnu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.